الشمع كان جرتان إلما الأمور جرتو أن نقاكوت الحمد لله نجيني كو كان كبجاها كان جاللا لهم سنجرتني في اسم برانا فاقا وسنين جتا هرأن تانا يادا إكاشوا يقبل إن في سنين لي واهي أمتا كينيا رأي أمني كينيا يرو أما كان أروميا كيساتي أكا بالا مفاتيتي هرجيت إيني ساني أكا بشال لغاتي لفيا آجا kanarraa abbootiin amantii abbootiin gadaa akkasuma artistoonni warroonni feemesii ta'an beekamtii qaban kan uummata biratti dhageettii guddaa qabanii fi jaalalaa fi kabaja guddaa uummata biraa qaban har'aan tana eessa jiran maaliif cal'isan dhumaatiin uummataa kun ittiin dhagahamne dhumaatii uummataa kana hin argine moo maaliif cal'isan wanti biraa haa ta'uuti arrabsoo xiqqeessoo osoo hin taane duuti uummata kanarraa haa dhaabbatu lolli biyya keenyarraa haa dhaabbatu nagaa nuuf buusaa jedhanii mootummaa kana gaafachuu maaliif dadhaban qabsoon karaa qawwee qofaan osoo hin taane afaaninis qabsaa'uun ni danda'ama karaa nagahaatiin jechuudha kanaaf uummanni keenya maaliif dhal'ise kan jedhu asirratti gaafiin qabu abbootii amantaallee ta'e artistootaallee haa ta'u warroota sirriitti beekamtii qaban dhageettii gurguddaa qaban xiinxaltoota siyaasaallee haa ta'u hunda isaaniirraa gaafii qabu kanaaf nuti maal gochuu qabna isaan eega cal'isanii nutis cal'isuu qabna warroonni silaa namoonni nu hin beekne kan beekamtii hin qabne garuu kan beekumsa qabu kan beekamtii hin qabne hedduutu jira kanaaf uummata keenyaaf sagalee haa taanu akka amantii keenyatti rabbiin haa kadhannu yeroo har'aa kana gaafa uummanni akkanatti dhumu namoonni hedduu yaada garaagaraa walitti fida ani akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti bilisummaan dhiiga malee hin dhufu lubbuun badu malee bilisummaan tolatti dhufu hin jiru jedhama kaleessallee dhumaa ture wallagga keessatti uummanni keenya dachaadhaan dhumataa ture waggaa 4 durallee jechuudha osoo oromiyaan kun hin bilisoomsi ta'e osoo ka oromiyaa tana dhiigni namaa yookaan lubbuun namaa kan bilisoomsu ta'e du'aatiin namaa kan bilisoomsu ta'e ummata wallaggaa santu oromiyaa guutuu bilisoomsa ture ummata oromoo guutuu bilisoomsa ture osoo lubbuun dhumaatiin nama bilisoomsa ta'e ummata tigraayitu bilisooma ture ummata tigraayitu ummata isaaniitii fi biyya isaaniillee bilisoomsa ture garuu maal ta'e lubbuun qaalii hedduu lubbuun kumaatamaan badee dhiigni dhangala'eet manneen hedduu caccabee gubateet qabeenyi biyyattii diinagdeen biyyattii burkutaa'ee laamsha'ee akka uummanni hongee fi beelaan miidhamu taasifameet eeganaa araarri oromiyaa keessattuu maaltu ta'amuuf deema booddeen isaa kanuma ta'uuf deema waan jedhu yaadaan qabu kanaaf wal waraansa dhaabanii ammaan tanarratti wal waraansa dhaabanii yoo mariin furanii uummata keenyaaf nagaa hin finne biyya keenyaaf nagaa yoo hin finne lolaan furmaanni dhufu tokkollee hin jiru maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf waraana bilisummaa oromoo yoo har'a shawaa keessatti kan jiraatu ta'e shawaa keessatti lolee iddoo tokko yoo dhuunfatee jiraate naannoo sana yoo kolonii yookaan to'annaa ofii jala yoo oolche bakka tokko hin taa'u hawaasni achi keessa jiru gammachuu gadi bahee waraana bilisummaa wajjin shubbisee dhiibbisa gammachuu jechuudha kanaaf wayita waraanni bilisummaa oromoo shawaa keessa bahee yookaan gara biraa kutaa biraatitti deemu warri shawaa keessa jiru uummanni kaleessa bahee wajjin waraana bilisummaa wajjin oromoo wajjin taphate shubbise suni dirooniidhaan dhumata waraana mootummaatiin dhumataa jechuudha kana gochuun maal jechuudha uummanni keenya umachuuf karaa saaqudha malee dhumaatiidhaaf karaa saaqudha malee furmaanni takka hin jiru inni tokko asirratti yaanni nan qabu waraana bilisummaa oromoo bakkitee toohateetti kutaa toohate keessatti gadi bahee uummata oromoo wajjin taphachuu hin qabu ana akka yaadu dhuunfaa kiyyaati maaliif yoo waliin shubbisanii waliin taphatan borganama isaa yoo biraa deeman waraanni dhufeet isaan fide ummata keenya yoo fichisiisu taateen alatti bu'aan tokko hin jiru gidduu kanatti isa kana akkasitti qabaddaa inni biraan mootummaan kuni morkatti jira waraana bilisummaa oromoolee mirga keenya falmannaa saba keenya bilisoomsinaa biyya keenya bilisoomsinaa hin wala boonna jedheeti kan inni hojjetu socho'aa jira mootummaan kunillee aangoo ana tarkaa qaba maal fiddan jedheeti tuffiidhaan diroonii fi jettii fi taankiidhaan uummata keenya fixaa jira uummata harka qullaa jiru kan waa takka yoo hin qabne argama akkasuma warroonni deeggartoota paartii kanaa ta'an keessattuu paartii bilximinaa warri ta'an dhumaatii uummata keenya uummata nagahaa itti gammadaa jiran harka itti dhahaa jiran jechuudha maali waan ta'aniif maaliif shanee wajjin socho'anii jedhan maqaa mootummaa mugaasa shanee jedhanii isaan waamanii kanaan jechuudha maaliif waraana bilisummaa oromoo wajjin maaliif socho'anii kanaaf dhumataa jiran bakka isaaniitti haga waraana bilisummaa oromoo of keessaa baasanitti dhumaatiin isaan irraan dhaabbatu waan jedhutu jira kanaaf namni akka garagaraatitti yaaduu danda'a inni biraa osoo namummaa namaa kan qabaatan taate du'a namaatitti hin gammadan waraanni lamaan osoo wal waraananii wal mo'achuu danda'a
waraanaa miti garuu ka wal waraanaa waraanatu ummata waraanaa jira waraanatu ummata fixaa jira malee waraanni hidhate lamaan qaamni hidhate lamaan walitti dhukaasaa hin jiru ummata keenyatu dhumaa jira gidduu kanatti haadha miskiinati dhumaa jira barattoota keenyatu dhumaa jira kan egeree biyyattii san boru jijjiiruu danda'an murteessuu danda'an hiree biyya sanii kan murteessuu danda'an biyyattii tana kan hoogganuu danda'an kumaatamatu dhumaa jira lubbuu gatiin isii hangana jedhamne lubbuu gatiin isii deebii hin qabne dhaloota baay'ee dhabneera har'as dhabaa jirra borus dhabuuf jirra kanatti itti fufa taanaan kanaaf bakka jirru iyyine dadhabne jennee hifannee callisuu irra hanga humna keenya dirqama oromummaa dirqama namummaa dirqama lammummaa haa baanu hundi keenya ummata keenyaaf sagalee haa taanu kaleessa wallagga keessa ture walloo keessa ture har'a arsii keessa dhaqee jira arbaa guutuu baalee kutaalee oromiyaa hunda keessa socho'aa jira lolli kun jechuudha karaa daangatanii illee haa ta'u mootummaa fi miti mootummaadhaan kanaaf hanga dhufee mana kiyya galutti eeguu qabu sagalee haa taanu nurraa haa dhaabbatu waraanni akka nurraa dhaabbatu mariidhaan akka wanni kun furamu wal dhibdeen siyaasaa kun akka furmaata argatu akka ummanni keenya nagahaan bahee galu ummanni keenya yaaddoo cimaa keessa jira bahee galuu keessatti yaaddoo cimaa keessa jira nutti dhagahamuu dhabuu mala maali waan ta'eef maatii keenya rakkoon hin tuyne waan ta'eef qaama keenya rakkoon hin tuyne waan ta'eef qabeenyi keenya homaa hin taane waan ta'eef garuu yoo sammuu yaadu qabaatan yoo laphee ittiin namaa naatan qabaatan inni gubachaa jiru mana keenya inni du'aa jiru qaama keenya obboleeyyan keenya haadhaaf abbaa keenyatu mataa jira dirooniidhaan kanaaf mootummaan illee ummata ofii isaatiif hoogganuu irratti diroonii boombii darbachuun dirooniidhaan ummata keenya fixuu irraa of qusatee waraanni adda bilisummaa Oromooillee hawaasa keessa socho'ee akka hawaasni kun mootummaa kanatti mul'ate mootummaan itti dallanee akka haftee ummata kana mancaan jirtu irraa of qusatee karaa mariitti deebanii karaa nagahaatiin ummata keenya furmaata kaayuun barbaachisaadha. Ani ummanni keenya kun akkanatti dhumatee lafarraa xuuramuu irraa gabrummaa mataa irratti duudatti harkatti bakka jiraa maraatti baannee socho'uun nama jalatti fakkaata. Kun yaada dhuunfaa biyyaati. Maaliif jettee yoo naan jettu gubanne kan dhume dhumate kan du'e hobbaafate kan jiru hundi isaa dhukkubsataadha Oromoo.